No, di fama gafadhu kai di fama gafadhu. Kai di fama gafadhu kuno. Hey. Maasi asitti maafasi di fama gafadhu. Onnedha. Hordoftoota Didaatiyoo yoon isin asdabbare yoom dhiiba balleessi. Ashamaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa nagaa jirtanii waaqaf galannaa gayu. Jirra firootawwan kiyyaa taalim akkuma beektan as jirti. Taalim furdattee jirti shunkurtii tiyya taalimi. Shunkurtii tiyya jaari yeroo hundaa timaatimii tiyya. Dhugaan sin jedha. Innaa egaa na fuuldura kan jirtu obboleettii tiyya kan tibiitiin ishee akka baay'eetti ishee waxxare. Har'a dhugaa dubbachuudha an ishee komadhee jira. Amma kolfis kolfaa dubbiinis dubbiidha. Isin fuulduratti akka dhiifama isin gaafattuun gochuu barbaade. So amma maal jechuu barbaadetanii yeroo dabarte miidiyaa irratti jechuudha isin arrabsitee turteeyyuu isinis immoo karaa naannoo koomentii dhibbaa fi wayiin ta'a. Arraba bichaadha keessa kan jiru eebbaa miti kan keessa jiru. So dhuguma wanti kun ishee ilaallata waan ta'eefu dhiifama akka ishee gaafattuudha. Duraan dursee taalim nagaa jedhiini. Kabajamtoota hordoftoota Didaatiyoo akkam jirtu mee nagaa keessanii ani nagaa galata rabbii. Yaa akkuma beektan viidiyoo baay'ee hojjechaa jirru inna Didaan komii qaba jedhee dhufe komii immoo maal akka ta'e waliin laalla. Mee yaa ta'u garuu akkam jirtu mee isin jirtu nagayaa waan haaraa gam waan haaraa waan tokko illee hin jiru garuu mee karaa Kiristiitti nagaa jedhi. Hordoftoota Didaatiyoo akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Nagaa kooda. Maatii biitiin akkan si godha qoye sirnaan taasise. No, dubbiin etaalam. Balleessaa umtanii jirta. Maaliif viidiyoo akkana YouTube kiyyarratti gadhiisan? Viidiyoo shi nagarre? Dhageessati miti kan viidiyoo kan upload irratti goote ani bakka jirratti. Deebii saafina jettee ani immoo. Akkoo deebii akkana hordoftoota keenya fin ta'anii hordoftoota keenya waggaa dheeraadhaaf isaanin gosa ture. Maybe I think balleessan jira. Balleessan kan kobeekan balleessan jira waan isin jedhamu like balleessee osoo hin taane brother osoo bilbila abbaa manaa koo waliin haasa'u boyfriend koo waliin like just no isaamin okay isa jalatti gaafan de commenti deemee dubbisu like commenti badaa baay'ee tokko like baay'ee nama dabbaru commenti teessanii turani achi booda commenti gaafan laalu baay'ee tokko naare like even ana yoo kabaju baatan brotherin waan baay'ee isaan waliin hojjeta like business like wanta akkana hin barbaanne akkas seettanii too gaafa isaaf daawwatan ishii jedha tole wanna hunda tole jechuu malee like hin ta'u wanti hundumtuu jedhee too hin beeku amma danda'utti ijoollee YouTube irratti dhugaa rabbii ijoollee baay'ee gargaaraa jira. Na komenticha gaafa dubbisu by the way brother ni dubbisa beekta ana dura isatu dubbisa komenticha jechuudha. Like inillee natti nimne akkas commenti arge jimjare gaafa tokko akkas inni mana jiru ture ko like inta laptopii baneen gaafa laalu baay'ee tokko na dabbara dhugaa. Aza akka tasaa ta'e brother iddoo hojii ture taalamin viidiyoo hojjetan postita na post akka itti godhan nagar gaarii maamleen jedhan YouTuber hin fayyadamuun. Hai normally jechuudha fakkeenyaaf jechuudha isa kun yookaan immoo bilbiltanii ta'uudhaan viidiyoo akkanaa gadhiisuuf ta'an YouTube irratti gadhiisuuf ta'an akka hordoftoonni kee isaanitti mijaa naan jechuu qabda turte plus immoo taalimatti naa bilbiluu qabda turte. Innaa commenti baay'eedha didha. Commenti nan deebisaa nan jettee like the way isheen jette ani biraan jiru si jamman na nagarri
posti goote sanmoo yaw ega posti ta'e booda waan sanan nu gochuun danda'u balleessuu hin danda'u. Dhugaa malee balleessuu hin beeku achi booda moo baanfatee mooti baay'inaan. Baay'ee koomenti isaanii waan baay'een arrabsan beektaa. Baay'ee si arrabsan innaa didaan gorsitu obboleettii teetii miti akkam yeroo maraaf yookaan immoo waggaa 2 waggaa 3 ol jechuudha ni gorsaa turteeyyu amma immoo deebitee obboleettiin ta'e atiin gorsituu naan jaan na sheeminna qabe. No way, mind the maker. Sa bilbila osoo naasaa jiru like posting gone and video way. Sajalatu waan badana like barreessan comment jechuudha. Na namni itti tole zim jedheetuma laalee darbuu qaba yookaan immoo namni itti tole bakka maafa even raasu comment nama gorsu namni osoo posatanii baay'ee like Pakistani Bengali ምናምን ጀለኒ ጋር ፎቶሰተን ባይቱ ቆነ ደበረ ባይዘ ወይ ብራዘሪ ባይ like አመለ ጋሪ ቀባ እና አኔቹ ማንጀለማ ትግስቲ ማንጀለማ like ኦፕሳን ቀቦ እና ባይናራ ኦፕስ ኢሳና ፓኬ አቺቦሎ anyway sai normally an duga baay'een hordoftoota keenya ega silundu amma kan hordofaa jirtan komentii karnaanu dhibbaa fi 20 kanenta na arraban baay'ee ishee qufsitan garaay ishee dhuga so isin arsitee jirti isin fulduratti kaatee luka keessan haakistu luka isaanirra kufuu qabda ana naarrabsanii no qabu maayida beektaa yuutuubariin maqaakeetiin ta'e komentii badaa fayyadamuu isaanii baay'ee itti gadde maalti jennaan like atiin komentii like viidiyoo bichaa hojjette isa YouTubein si kennu bicha fudhatee wanta like maaltu nagalshi jette istumti ummata baay'ee gagge like gargaaraa taasirratti jechuudha isaanis ni beeku sirri na dabbare maal brother ko anga fokoda ana kabajulle no bakkan isa kabaja so ifama gaafachuu qabda kaateto yoon ballees dabbarsiise kayti kaban men sin dabbarsiise ምናምን አምቲ አለና kabajdaa miti kayti ifama bako wantu ko nama ofamo etu lan wannan sin jechuu barbaade hordoftoonni kiyya na ilaalaa jiranii miti kayti ifama gaafad ifamni birraa kan kennamu maal ay argaa dubartoota kayti ifama gaafad kay ati yoo maal jettaan ittim kurra koke waan jedhu qabu waan jechuu waan jedhu sin qabu maal jechuu sin danda'a by the way ko CUC arrabsu na like itaalam arrabsanin beekan itaalam dubbisu ataalam warqiiti by the way comment wala dubbisneef malee jechuudha comment dubbisu I swear inni waan isanatti ma ay waa bareedaadha akkati view shaggaadha namni naan jedha ani busy dha foto ani busy dha sa'aatii comment itti dubbisuu hin qabu yooni balawi ani ilalu inni ilala comment badaa yoo arge nuti ni maaf jenna wana of jechuudha na yookaan immoo jechuudha like comment change yugaarabbi na agadami akka tasaafeen seene YouTube like bilbila kootirratti jechuudha gafan seene akkas comment itti dubbisu like waan nama dabbaru namni akkas dubbise isa keessaa yoo ta'e immoo jechuudha warroonni comment gaarii barreessan jirtu dhugaa baay'ee galatuma appreciate isin jira warroonni comment badaaleen barreessan waaqayyo beekumsa isinii faaken so ani amma wannan jechuu barbaade walumaa galatti dhiifama gaafadhuudha ani amma viidiyoo kana amma isin riikardii gochuu kan barbaade maalidha dhiifama afadhu isaan dhiifama gaafadhuudha walumaa galatti isaanis oko jedheetiin jira mee akkana jedhishi hordoftoota didaatiyu jedh hordoftoota didaatiyu kan haga ammaati isin aarsa okay kan haga ammaati isin aarsa jadi በፍቅር አምላክም jadi okay akasnan jedini warroni brother no sonen argin video hojjetu kotif brother ifama ngafat isaaniyo maan balese sabori እኮ ሳን አርስተህ ጅርታኒ ማረከው no way ሳን hordoftoota ifama gaafadhu didia ifama gaafadhu kayti okay ifama naguda amma bishaan sitti naqa why you why nan je bishaan sitti naqa seera jira kayti ifama gaafadhu
No, ifama gaafadhu kayiti ifama gaafadhu. Kayiti ifama gaafadhu no. No, don't try. Kayiti ifama gaafadhu. Don't try. Okay. Hordoftoota Didaatiyu. Hordoftoota Didaatiyu. Yoon balleesse ifama guddaa. Jedhe asirratti maa akka seetan naannoo sitti dallaqa. Maati aarsaa asitti maa faasiga ifama gaafachuun onneedha. Okay. Just don't try. Hordoftoota Didaatiyu. Okay, see. Ani iltaayiko. Amaar faynaasin mushlaaqa. Hordoftoota Didaatiyu. Yoon isin as dabbare yoon balleesse. Yaa yoon balleesse garuu hin balleesse. Miidiyaan Oromoo waan ta'eef yoon isin balleesse ifama guddaa. Okay, yoon balleesse ifama guddaa jedheen jira. Okay, fagage kol fatai. Dida, please don't try more. Gabi. Okay, ifama. Egaa kabajamtoota keenya obboleettiin teenyaatiin dhiifamaa isin gaafattee jirti. Egaa kabajamtoota keenya mijayyoon tun balleessitee jirti isin hunduu hafuu ja'anii kabajamtoota keenya. Arte yoo isin aarsitee jirti dhiifama yoo balleessine jechuu barbaaditan. No, you are my big brother. Yeah, I just want to say thank you for all right. Egaa isa kana jechuu barbaaditanii baay'een isin jaalladha isin kabaja qaxaleewwan kiyya dhufnee jirra moo egaa guyyaa lamaan hin dhufnaa mee isin illee dugda keessan hidhadhaati nuffii tokko malee viidiyoo kan haga dhumaatti nu hordofaa isin jedha horaa bulaayi abee shafoon tiyya obboleettiin tiyya tun egaa akka taphannoo jechaa jirti omaan jennu egaa waliin viidiyoo gadhiisna alatti ba'eetan viidiyoo hojjedhanaan jechaa jirti mee hiyyaallan je'eeni. Yeah, by the way, pranking namna hojjenna. Yeroo hundaa mana keessatti hojjennan waan ta'eef alalleen baanee hojjechuu ni eegalla waan gaarii. Gagadhiisti waan ta'eefuu sanirratti jechuudha dhiifama isiniin jettee jirti itti naarinaayi sababni isaatis dhiiga tiyyaa obboleetti tiyyaa maasanii tokko keechaa baanu waan ta'eef kabajamtoota keenya. Baay'ee obboleettii kan kootiyyuu jedhee osoo himuuyyuu baate fuulli keenya. Egaa bareedduu intala Alamaayyoo akkamii egaa mee nagaa jee. Nagaan ta'aa baay'ee sin jaalannaa ciao kara gootti fideera. Hora bulaayi warreen chaanaalii kana haaraa taatan sun hunduu bakka jirtanitti subscribe xaqi godhaati beekuma 40 seesisaayii nagaan jedha ciao.